Kaaf amaloota hin malle waancaa Afrikaa irratti raawwataman irratti qorannoo jalqabe. Konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa yookaan kaaf taphoota waancaa Afrikaa 35ffaa Morokootti gaggeeffamaa jiru irratti gochoonni naamusaa wal qabatan kanneen taphoota nuusa xumuraa irratti mudatan ilaalchisuudhaan qorannoo naamusaa jalqabuu beeksisee jira. Kaaf ibsa baaseen gabaasota taphaa fi viidiyoowwan amala hin barbaachifne kan taphattootaa fi qondaaltota muraasni agarsiisan qorachaa jiraachuu beeksisee jira. Keessattuu tapha Morokoo fi Kaameruun gidduutti akkasumas Aljeeriyaa fi Naajeeriyaa gidduutti taasifame irratti gochoota raawwataman irratti xiyyeeffachuun ragaaleen barbaachisoon koree naamusaa kaafiif dabarfamanii ergamanii jiran. Korichi namoota balleessaa qaban irratti tarkaanfii adabbii ni dabarsa jedhamee eegama. Dhaabbatichi gocha kamuu kan abbootii murtii fi qopheessitoota taphaa irratti xiyyeeffatu akka balaaleffatu ibsuudhaan dhimma kana irratti kutannoo cimaa qabaachuu isaa mirkaneessee jira. Hokkorri keessattuu tapha Naajeeriyaan Aljeeriyaa 2-0 injifatte booda magaalaa Maraakesh keessatti haammatee mul'atee ture. Taphattootaa fi hojjettoonni garee Aljeeriyaa erga taphni xumuramee booda abbootii murtii irratti mormii agarsiisuun hanga seenaa gara uffata jijjiirraatti nama geessutti hordofanii kan turan yoo ta'u, viidiyoolee mormii kana mul'isan miidiyaalee hawaasaa irratti bal'inaan qoodamaa ture. Dabalataan jeequmsi kun gara deeggartootaatti kan tarkaanfate yommuu ta'u, deeggartoonni Aljeeriyaa muraasni gara dirree seenuu yaaluu fi meeshaalee qaanqee ibiddaa qabu darbachuun jeequmsa uumanii turan. Viidiyooleen miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'an tokko tokko immoo deeggartoonni Aljeeriyaa qarshii biyya Morokoo yommuu tarsaasan agarsiisuudhaan mormii guddaa uumee jira. Gama biraatiin kaaf gocha miseensonni miidiyaa muraasa hawaasaa naannoo gaaffii fi deebii taphattoonni agarsiisan irratti qorannoo gaggeessaa jiraachuu mirkaneessee jira. Gabaasonni miidiyaa tokko tokko amala naamusa ogummaatiin ala ta'e agarsiisan jedhame kana shakkamu yoo ta'u, kunis qorannoon kanaan kan laalamu ta'a. Koreen naamusaa kaaf ragaalee dhiyaatan qorachuun adabbii maallaqaa irraa kaasee hanga tapharraa ugguruutti tarkaanfii cimaa ni fudhata jedhamee eegama. Dhaabbatichi dorgommii waancaa Afrikaa irratti kabajaan naamusaa fi ogummaan akka mirkanaa'u hubannoo cimaa qabaachuu irra deebi'uun beeksisee jira. Kun iddoo baayogiraafiidha.